Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota Anfaal Jamaal, warroonni biyya keessa teettanii biyya alaas teettanii peejii kana hordofaa jirtan hundumti keessanuu, warroonni amantaa biraas ashamaa harka fuunee akkamiin nagaa jirtu? Nageenyi keenya kan jaalalaa bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabu isiniin jecha. Warroonni maatii kan mana kanaaf haarawaa taatan subscribe, like, share gochuun akka nu jajjabeessitan asumaan kabajaan isin gaafachaa. Egaa daawwattoota keenya har'aa oduu gaddaa tokko qabannee isiniif dhufne. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Akkuma reeftana dhageenyetti hangama kiyya reefuma tana dhagahe social media kanarratti amma reefuma maxxansanii yoon argu namoonni beeytan jedhee yaada obboleettii teennaa hayaattuuf rabbiin isiif haa araaramu, warra jannata rabbii isii haa taasisu. Lubbuun hundi hadhaa du'aa dhandhamtuudha. Guyyaa ishii eeggatti malee gaafa duutu rabbuma tokkichatu beeka. Akkasuma immoo iddoo itti duutu maaliin akka duutuu fi agartee isatti akka duutu illee ka beeku rabbii tokkicha. Nuti hundi yaa obboleeyyan tiyya hin nyaannaa, hin dhuyina, hin dalagannaa, hin bobbaanaa, hin kuufanna jenna malee waan nuti as deemaa hin agarruu hin beeynu. Har'a bullee borus nuti numa jiraanna jenna akka keenyatti, garuu waan rabbi hin jedhu, waan rabbiin nuuf murteesse guyyaa keenya yoomitti akka rabbiin murteesse hundi keenya namni ofirraa beeku hin jiru. Gaafa guyyaan keenya gahee sakandii takka duratti achi hin dabarsu. Rabbiin akkuma Qur'aan ofii keessatti dubbate jinniyyatti sakandii takka duratti hin dabarsu, sakandii takka duubatti irraan hin hir'isu jechuudha. Duubatti nambisu durattis hin dabarsu. Sa'aatii isii gaafa geette gartee dalagaa ofii dalaga jechuudha. Kanaaf wallaahi duutii yeroo galtu, duutii garuu dhaloota gaafa dhalannu duune kama kana tahee gaafa gartee akkuma mammaaksa Oromoo jedhutti duuti nama hin beekne hin tolti jedhan. Wanni kana jedhaniif duuti bareedduudha, duuti gaariidha jechuuf osoo hin taane leannahu nama sanatti hin beektu waan ta'eef nama hin beekne du'e yoo jedhan maal amala isaan beektu, haala isaan beektu, bifa isaan beektu, maalummaa isaan beektu, baay'ee garaas nyaachuu dhabuu danda'a. Maaliifuu hin beektu. Nama beektu kana yoo agartee sagalee isaa dhageettee, haasawa isaa argite, haala fi akhlaaqa isaa yoo argiteetiin hin jette, gaafa nama sana agartee bakka baratte sanii, bakka itti argite sanii of biraa dhabde hamileen si caba. Waatu sitti dhagahama jechuudha. Hir'ina wayiitu sitti dhagahama bakka sanii agartee. Kanaaf agartee wanni Oromoon duuti nama hin beekne hin tolte wanni jedhaniif namni ati hin beekne yoo du'e jedhan maa waan agartee guddaa sitti dhagahamu hin jiru. Saniif akkas jedhama jedheeti. Kanaaf inshaallah obboleettii teennaa rabbiin rahmata siif haa godhu. Rabbi agartee warra jannataa rabbi isii haa taasisu. Maaliifuu gaafa agartee guyyaan namaa gahe feetu balaa konkolaataa tahitti, feetu balaa addaa tahitti, feetummoo akkanumatti osoo hin dibamin nama meeqatu agartee osoo hin dibaminis akkanumatti gaafa sa'aatiin kan kee gahe dirqama dibamtee yookiin balaan si dhaheetii ta'uu qabu. Maaliif sa'aatiin kee geennaniin guyyaan kan kee dhumannaan akka itti baasuuf agartee sa'aatii itti baasu rabbiin ofiif beeka waan ta'eef, isatti beeka waan ta'eef lubbuun teenya guyyaa sii biraan taattu jechuu barbaadetti gabaabumatti. Inni biraa immoo amma obboleettii teenya tana wanni isiin nurraa barbaaddu araarama kadhachuufiidha. Sa'aatii kanatti wanni isiin nurraa hajamtu ilma namaa kamirraahu keessattuu agartee nama musliima tahee nama kalimaan laa ilaaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam isa dhaqqabde kamuu irraa rabbiin agartee rabbi rahmata siif haa godhu. Rabbiin gaafii qabrii gaafii naakirimuun kan rabbi siif haa laaffisu. Agartee rabbiin jannata isii haa badhaasu.
nama agartee abbaa rabbi laaffiseeftu jawaaba san rabbiin isa qunnama. Nama agartee namni gaafii qabrii milkaa'e namni fitinaa qabrii jalaa bahee tasan booda waan san booda illee akkasuma rabbiin agartee tasan booda laaftuudhaaf jedha. Namni gaafiin qabrii itti jabaatte ammoo agartee tasan booda illee san daran akkasumatti itti jabaatti jedhanii. Wallahi inshaallah rabbi isiif haa laaffisu, rabbi warra jannata isii haa taasisu. Asumaan immoo agartee isiif jannata hawaa haadhaaf abbaa isii obboleeyyan isii firoottan isii aanaa aalii isii akkasuma immoo agartee firoota wajjin agartee nama dhiigan tokko nama dhiiganitti dhiyaatu qofa osoo hin taane namni agartee peejii isii san hordofaa ture hundi isiitu agartee fira isiiti. Itti dhagahama nama agartee namatti dhagahama. Isaanis dabalatee hordoftoota isillee dabalatee nu hundaafuu agartee rabbiin agartee sabrii nama hundaaf haa kennu. Rabbi sabrii jamiila rabbi nama keessattuu aanaa aalii isiitiif rabbi haa kennu jenna. Du'aa'ii agartee isii kadhachuun barbaachisaadha jechuu barbaadeeti. Inni biraa obboleen kiyya asirraa wanni barannu wallahi namni agartee du'aan ilmi namaa kun bar hin gorfamu jedhan yoo du'a tanarraa hin gorfamin yoo du'a tanaa of hin argin inumaa hin gorfamuu jedhan. Maaliif du'a tanaa anis fakkeenyaaf tahee atis innis isheenis namni kamuu fageessineet ilaalla nuti. Wallahi isiin fagoo jirtu nutti dhihoo jirti. Nuti garuu fageessinee waan karoora agartee waggaa 2 waggaa 3 karoora ji'a meeqaa qabanna. Yoo akkana ta'e kana dalaga jenna. Inshaallah yoo rabbiin jedhee namni jedhu wallahi nama muraasa. Inshaallah jecha rabbiitiin akkana godha namni jedhu nama muraasa. Wallahi jedha. Akkuma waan agartee ofii keenyaa tolfannee ofii keenyaa waa dandeenye socho'uu dandeenyutti kana dalaga kana godha waggaa itti aanu akkana godhuu barbaada kana bita kana buusee achiin baasa jenna. Karoora dheeraa qabanna. Haa ta'uuti karoora qabaachuun bareeda. Rabbiin ammoo agartee gargaarsa rabbii biratti gargaarsifachuulleen murteessaadha. Akkasuma ammoo gaafa agartee addunyaa tana waan guddatti lakkaa'uun nurraan barbaachisu. Addunyaan gabaabduudha. Gaafa barbaadde agartee rabbiin abbaa ofii fedhee itti bal'isa, abbaa ofii fedhee itti dhiphisa. Akka fedhe agartee hin gabaabsa kaan hin dheeressa. Kaan agartee fayyallee riskillee ilmallee waa hunda itti bal'ise agartee itti bal'ise. Kaan agartee asumatti agartee yoo ilma kenneef riskii itti dhiphisa, kaan yoo riskii kenneef ilma itti dhiphisa. Namni isa gaafatu hin jiru. Danda'aadha kaa'in isa gaafachuu hin dandeettu. Kanaaf gabaabumatti addunyaa kana waan guddatti ilaaluun nu barbaachisu. Addunyaan gabaabduudha. Boru anis atis carraa nama hin sadii tana dhaqqabe boru ta'a har'a ta'a booda ta'a sa'aatii isaan beeku nu dhaqqaba. Garuu nu hundi dhandhamuuf deemna jechuudha. Hadhaa du'aa san kullu nafsin zaa'iqatul mawti akkuma jedhame sanii inshaallah namni hundi hadhaa du'aa tana dhandhamuuf deema. Agartee wanni guddaan wanni kadhannu ammoo wanni agartee ati kadhattu wanna ta'e rabbi kaatimaa ta'e nama tolchu. Nama jechuun nama itti galli isaa tolte. Wallahi jedha namni addunyaa tanarratti hafuun nuti jiru addunyaa tanarraa ni galla. Nama jechuun nama itti galli isaa tolte itti galatee na rabbiin nama tolchu. Maal akka hojjennu maal akka dubbannu itti yaaduu nu barbaachisa, beekuu nu barbaachisa. Maaliifuu addunyaa gabaabduu tanaaf jecha waan agartee boru agartee ittiin nu miidhu waan boru ittiin kasaaramu waan agartee boru ittiin sheenufnu hojjetuun nurraan eeggamu. Nuti ilma namaati. Ilmi namaa kuni ilmi namaa nyaatee dhugaa shaawaa qaba. Akka shaawaa fedhiin isaa hayyeen jedhe qofa yoo akka fedhii qalbiin teenna jette qofa akkuma qalbiin teenna jette yoo ka dubbannu taate akkuma qalbiin teenna jette agartee yoo ka utaallu taate wallahi boru nu miidhamna. Miidhama agartee seenaa laalaa agartee laalaa badduu laalannaa rabbiin agartee seenaa san jala rabbi nu haa baasu. Akkuma agartee nama of yaadatu nu hundi bakka jirru of haa yaadannu. Nama of yaadatu rabbi nu haa taasisu. Rabbiin agartee addunyaa akhiratti illee rabbi nu haa milkeessu.
namni agartee irra caalaa wanni biyya ofiitii bahee biyya ormaa tana keessatti akkatti cincahuuf jiruma tana agartee takkarraa lama godhuu fi jiruun agartee gaafa rabbi takkarraa lama taata jedhee malee ati takkarraa lama taata jetteeniif isiin takkarraa lama ta'uu hin dandeettu. Gaafa agartee rabbiin walis sii qabee takkarraa lama sii taate lama sii ta'uu dandeetti. Kanaaf asirratti inni biraa dhaamsi guddaan dhaamsi yoo waan ana agartee dubbachuu barbaadu yoo kan jiraatu taate dhugaa dubbachuudhaaf keessattuu yeroo ammaa kana namni yoo wal biratus sooshaal miidiyaanii wal jaatullee sooshaal miidiyaanii ka wal fuudhus sooshaal miidiyaanii agartee ka wal eebbisullee sooshaal miidiyaanii ka wal abaarullee sooshaal miidiyaanii ka wal hiikus sooshaal miidiyaanii. Ya Rabbi ya Allah wallahi barakami keessa akka jiru baay'ee ulfaataadha. Agartee kuni hundi sooshaal miidiyaan yerootu fide teknooloojii fide waan teknooloojiin fide itti fayyadamuun sirriidha garuu walaakin yeroo itti fayyadamnu akka lubbuu teenyatan ofiin alaaqneetti itti fayyadamuu nu barbaachisa akka ofiin miinetti agartee akka ofiin miinetti itti fayyadamuu nu barbaachisa. Wanni agartee itti fayyadamuun gaariidha garuu lubbuu teenya miidhuu hin qabnu. Kana maaliif jettee yoo jettan taate nuti amma yeroo baay'ee namni yoo agartee sooshaal miidiyaa kanaan wal barannee waliin dhiyaannaa wal dubbifna wajjin jiraannaa yaani jireenya sooshaal miidiyaa kana jechuudha. Gaafa agartee rakkoo takka walirratti agarree haa xiqqaatu haa guddatu ani kun ilma namaati maleekaa miti kan dogoggorre maleekaa rabbii qofa sii galee ani kun ilma namaati wallaalaadha ni dogoggora gaafa an dogoggore tola wanni agartee tola ooltummaadhaan oolee wajji jireenyi anaaf ati wajji jiraanne suni ka inni gaarii inni bareeda suni dhokateet ka waggaa meeqa tola ooltummaa si waliin oollee anis si oolee atis naa oolte sun dhokatee dogoggorri guyyaa takkitti sooshaal miidiyaa kana gubbatti ol baatee isima saniif mataan kiyyalleen gaggaragalfa eegsiin narra kaaham wanni hin jedhamne kun hin jiru. Maaf ta'a kun leesh maaliif barbaachise nama kana agartee wal beeytaa tokkoffaa keessaan itti himuun barbaachisaadha. Obboleessa keetii obboleettii keetii keessan maaf hin gorsine yoo agartee sirraa fudhatuu baate hiriyaa sirra itti aanu nama itti aanutti himtee keessan gorsuuf maaliif hin danda'amu keessan gorsuuf barnuma danda'ama anuu itti yaadne malee. Eeshi yoo haala namaa agartee tiniin haali namaa tun gabaabduudha maa agartee rabbii keenya nuti agartee maa jireenya addunyaa tana qofarratti hundoofnee akiraa ta'e namaa daganna. Maaliif agartee har'a yoo osoo wajjin jireenya waliin qabnu yoo rakkoo wayii nu gidduutti uumame maaf agartee zaahirattis baanee wal arrabsuu maaliif barbaachise? Inni kaan ammoo dhokannee akkaawuntii feekii banannee wal arrabsuu maaliif barbaachise? Maaliif barbaachise? Silaa namni kun namni hin dogoggore ati ilaalli yoo ka isa caaltu taate namni kun dogoggore argiteen yoo dhuguma nama cimaa taate nama san ka caaltu taate nama san yookiin agartee gattee yookiin arrabsitee biraa deemu osoo hin taane dogoggora isaa san itti himtee dogoggora isaa san fudhachiiftee dogoggorri kee kana karaa kanarraa karaa baddee jirta karratti deebi. Yoo dhuguma ati nama cimaa taate nama san dogoggora san itti himtee fudhachiiftee karratti deebisu. Yoo kana dadhabde hanga agartee baatee yookiin sooshaal miidiyaa irratti baatee arrabsuun siif mijjate yookiin dhukattee agartee bakka biraa dhayitee maqaa jijjiirattee arrabsuun aga siif mijjate maaf dhiiftee tuffattee nama san dabartee ati agartee jireenya har'aa kanaaf jireenya tee borullee maaliif balleessita? Mee fakkeenyaaf ati namni kun nama kana arrabsite biraa deemte inni sitti zannii bade atillee zannii itti badde nama kanaan agartee bakka takka hin jirtan wal bira hin jirtan atillee zannii si bade innillee zannii sitti bade heddumatan agartee amri rabbii dhufte isin lamaan keessaa tokko qabde fuute ati dhiifama isan gaafan inni dhiifama siif hin goone gaafa fuula rabbii dhayte maal himuu deemta obboleessa kiyyaa obboleettiiti mee maaluma himuu deemta gaafa fuula rabbii dhayte
wanni nuti jira wallaahi nama dhibaa ulfaataadha jireenya gabaabduu hagattii tanaatiif argitanii suuraa san inshallah isinii maxxansa asirratti isinii maxxansina suuraa san argitan micattii amma rabbi rahmata isii haa godhu micoo san akka isiin bareeddu argitan fuula isii haga bareedu ni bareeda fuulli isii guyyaa takka keessatti sa'aatii gabaabduu hagattii tanaa keessatti rabbiin fuula isii akkasitti bareedu san gaafame akhiratti dhiisi jiruma addunyaa tana gubbatti jijjiiree dandeettii ofii rabbiin nutti agarsiise maa kana sodaanne yaa'aki mee maalumaaf mee kunuuti wallaahi jedha yaa warra agartee waluma kaatee nama arrabsuuf agartee arraba dheerattu arrabni kan kee inni har'a jiidhaa kun inni har'a akka fedhee burraaqu kun wallaahi boru goguuf si jiraata boru ni dhaabbata boru wallaahi gaafa inni dhaabbate wallaahi salphatta rabbi nu salphisniiti kanaaf yaa obboleetti wallaahi duutiin ce'uutana warra dhiiratis ta'ee warra shamaraatiif keessattuu namoota sooshaal miidiyaa fayyadamaniif wallaahi gorsa cimaa isiniif haa taatu isinii galee mee dandeettii isaa rabbiin jiruma addunyaa tana gubbarratti fuullee agartee bareedumna tarritti nufiin jechu ati yoo bareedaa taate ani yoo fokkisaa ta'e aniin kun fokkina kana jaaladhee akkanatti uumamne rabbi tokkatti na uume bara rabbitu naaf qoode alhamdulillah ani fokkataa yoo ta'e rabbitu akkanatti na uume sihii bareedduu akkasitti bareeddee bilillee fakkaattu sanillee rabbitu akkasitti bareechisee si uume ani yoo fokkataa ta'e anaa fi sihii kanas ka uume rabbi maaf rabbi si uf gubbatti kana maa rabbiin uume kana maa dagatta haga agarte bareeduma san ati ofiin filatteen fudhanne osoo waan ofiin fudhatan taate anilleen kam akka keetitti si caalu san kan bareeduma si caalu san fudhadha maaliif hin barbaada ka garuu warra biraa kenne malee akkasii hin danda'u atillee warra asii kenne malee fudhatu hin dandeenye kanamaa wallaalla maa jireenya keenya wallaalla maa jireenya agarte jireenya keenya agartee akka itti rabbiin nu ajaju ta'u wanni nuti harkaa qabnu kun bareedumni keenya agartee dhaabbanni keenya furdinni keenya qal'inni keenya qooda rabbii ta'uu maaliif irraafannaa kanuuf qoode rabbii bareeduma har'a agartee nuti itti ofiin jenyu kana rabbii yoo barbaade gaafa agartee ganda akiraa deemne nurraa fuudhee nurraa jiruu danda'a yoo asumarratti ammumatan bareeduma ansitti nuuf jechu kana narraa fuudhee bareeduma kiyya kanarraa jijjiiruu danda'a rabbiin dandeettii isaatiin gaafa sana agartee maaliin sitti of jajameen bareedumna sitti nuuf jechu san fuudhee narraa rabbi mee ana sitti kenne mee maal taate hoo gaafa inni naan jedhe ana eessa dhaqa yaa obboleettii kana haa yaadannu atiin agartee rifeensa dheeraa qabaattee ka rifeensa gabaabaa arrabsitu atiin agartee fuulli kan kee fuula qajeelaa dheeraa ta'e nama fuula gabaabatii agartee gabaabina fuula isaaniitti arrabsitu namichi sun fuula san ofiif hin bocanne rabbitu isaaf boce sii galee rabbii siif dheeressee bareechisee bocisantu isaaf gabaabsee fungaa godhee akkasitti isaaf boce sarra yaadadhu yaa nama agartee bareedina keetiin bareedina rabbiin sii kenne kana jabina keetiin fudhatte seetu uf yaadannu obboleeyyantiya wallaahi maalifu akkasumattuu wallaahi waan nama ajaa'ibu keessa namni akkamitti sooshaal miidiyaa kanaan wal baratee sanuu yoo guddate fuula tanaati fi sagalee walii qofa wal beeynaa barnuti warri sooshaal miidiyaa kanarratti wal beeynu dhaabbata qaama keenyaa dhibbatti wal bira dhaabannee ebaluun kun hagam bareeda yoo dhaabbate yoo uffate uffanni isaa hagam irraa foormii qaba hagam irraa bareeda waliin beeynu bar kama kanan beeyne kana afaanuma guuttattee fakkeenyaaf yoo funyaan kiyya kana argite funyaanuma kiyya kana argee namni jechuudha ati fungaadha jedha fakkeenyaaf funyaan kiyya kaameera irratti mul'atu kunii fi gaafa lafatti face to face argite adda ta'uu danda'a maalumatu kana si naqe maaluma kanaan si gahe yaa obboleettiitti yaa obboleessa kee warri agartee akkanatti nama arrabsuuf agartee halkanii guyyaa dheebuu bultan rabbii keessa sodaadhaa gara rabbii deebi'a gaafa rabbiin agartee gaafa duuti nu qabdu hin beeynu duuti agartee guyyaa barbaadde gaafa ofii feetetti nu qabdi rabbii sodaadhaa gama rabbii haa deebinuun ayoo kana jedhani qulqulluudhaan kanarraa qulqulluu jechaan jiru anilleen keessuma jira
keessa jiranillee gara rabbii kennaa deemnu rabbi haa sodaannu amantaa wal qooduun agartee firoon gandummaan biyyaan naannoon wal qooduun agartee rabbi birattii fi nama biratti illee wallaahi waan jibbamaadha sii galee rabbiin gosa kana maaliif uumame gosti kun beektani maaliif gosti kun uumame jennaan inni akka itti wal beekanii qofaaf malee gosti takka gosa takkan caaltu namni tokko nama tokkon caalu rabbiin biratti maaliin malee sadarkaa imaana isaatiin malee abbaan fedhe abbaa fedhe caalu diimaan gurraachan caalu gurraachi diimaan caalu arabni ajaman caalu ajamni araban caalu maal malee sadarkaa imaana isaatiin malee rabbi biratti wanni sadarkaa qabatanii dheerina hojjaati ni miti agartee baay'ee haasawuu ni miti baay'ee dubbatuu ni miti agartee bifa bareedu ni miti rifeensa dheeraa qabaachuu ni miti fuula agartee fuula bareedaa qabaachuu ni miti wanni agartee rabbi biratti sadarkaa argatanii imaana qabaachuudha sadarkaa imaanatti wal caalan rabbiin biratti sanii achi abashaan faranjiin caalu rabbi biratti maaliin malee imaan isaati yoo ta'e malee kana haa beeknu kana beekuun irraa barbaachisa yoo kana beekne waan dhalannee addunyaa tanarra jiraannuuf beekutu nurraa barbaachisa nuti jalqabumaa garuu addunyaa tana maaliif dhufne maaloo addunyaa tanarratti dhufnee beekuun barbaachisa addunyaa tanarratti bar akkanatti ajajamnee dhufnee bar ajajamnee dhufne rabbiin agartee akka nuti wanni addunyaa tanatti rabbiin nu fideef akka isa gabbaru qofaafi sii galee waan biraa gara addunyaa tanaa nu finne rabbiin akka isa gabbaruuf nu fide tariitii agartee nuti hoo kana wallaalleet gara biraa dhamaa jiru kanarraa ufaa barannu ufaa yaadannu bakkee jiru kana dhaabbannee uf haa laallu inni biraa ammoo agartee jireenya biyya ormaa kana keessatti jireenya biyya ormaa kana rabbitu agartee jireenya nuuf godhe rabbi riskii tana sitti nu katabe agartee rabbiin riskii teenya tana asii nu fudhachiisee nagaan biyya teenyatti nu galchee biyya teenyatti agartee duuna asumatti agartee duuna wallaahi hin beeku rabbitu beeka ati ammas ammoo wanni tokko abbaan rabbiin siif laaffisee biyya ormaa kana keessatti illee abbaan jiraattu yoo agartee Amerikamuu keessattuu waan mara kana namaaf qoodu rabbii akkuma duratti jenne san tola rabbiin sitti oole kana akka of hin dagin wallaahi qalbiin tanteeton sin dagin jabeenya kan keesseete qalbiin sin dagin ati riskiin sitti bal'atu osoo kun asii agartee rakkataatiin hin jiru riskiin sitti bal'attee dalagaan tanteesiif qajeelte agartee osoo kun iqaamaa dhabeetiin shortaa dheebaa muka keessa badu ati iqaamaa qabaatteetiin agartee akka feete karaa feeteen baatee karaa feeteen galtu kana jandeetti keessa jabiidha kan keessa tola rabbiin sitti oole kan ammoo ofirratti hin dagatin gaafa aduf dagattee ofirratti dagatte wallaahi rabbiin sirraa fuudha gaafa barbaade sa'aa takka keessatti rabbi sirraa fuudha sii galee inni biraa ammoo atiin dhabdes eebalumaa argate jetteen hinaafin ebalumaa naa ol ta'e jetteen hinaafin rabbii kiyyoo rabbii ebaluu kennite nallee kenni yoo jette wallaahi rabbiin sani olitti siif kenna rabbiin agartee rabbiin qalbii teenyatana rabbi nu haa qulqulleessu qalbii osaka rabbi nu keessa haa dhiqu qalbii hinaaftu waanyoo ta agartee ebalumaa guddata ebalumaaniif na caalee ebalumaa kana ta'e jettu tana waan mara rabbimutu namaaf qooda rabbi nu keessa haa dhiqu qalbii akkanaa tan agartee rabbi nu haa qulqulleessu nuti ilmaan aadami namni hundi banii aadami rabbiin agartee rabbi nu haa qajeelchu wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf rabbi nu haa qajeelchu namni duutii san gorsini dhuma gorfamu akkuma duratti jenne sanii duutii hunca'uu tanaa ammallee agartee irra deebinee rabbiin agartee rabbi jannataan isii haa qananiisuu madhaamaatii isii haadhaaf abbaa isii obboleeyyan isii anaalii isii hunda rabbi sabrii rabbi haa kennuu fi isii immoo qubsuma agartee jannata rabbi isii haa taasisuu wallaahi coontuun yeroo baay'ee namoonni isii hordoftan yoo ka jiraattan taate hagalaallee agarreetti waan dhageenyetti yeroo agartee waan biraatitti hin beeknu bakkee biraatitti hin beeknu sooshaal miidiyaa kanarratti yeroo dhufteetiin yeroo dubbattu haasawin isiin dubbattu haasaa akhlaaqa gaarii qabu agartee nama gorsaa ture akkasuma immoo agartee nama ilmaan ofiitii fi ijoollee haadhaaf abbaan qabne
ijoollee ofiitti dabaltee guddisaatiin hin turte viidiyoo wayii keessatti yeroo dhagaheetiin hin jedhee hayaat ijoollee meeqa qabdii ijoollee 4 moo 5 qabdii jedhanii gaafatanii ijoollee 4 qabaa jette garuu 4 kuni ani kan dhalee ijoollee 2 qofaa ijoolleen agartee lamaan agartee akkanumatti ijoollee baay'eetti gatamteetiin hin jette fuudhee guddiseetiin hin jira isaanillee tiyyuma haati isaanii anuma 4 haati isaanii anuma waan ta'eef tiyyuma jette yeroo isin viidiyoo wayii waraabdeetiin dubbattu argeetiin hin jira. Kanaaf rabbiin agartee jedhama san rabbiin isiif lakkaa'ee badii isii immoo namni badii hin qabne hin jiru badii agartee xiqqoo taatee guddoo taatee xiqqoo fita guddullee rabbi badii isii san isiif dhiisee akkasuma immoo yeroo ammaa kanatti heerumtee abbaa warraa duraa saniin wal bira hin jiranii isaa wal dhiiftee haadha isii biratti deebitee haadha isii kaddamaa jirti haadha kaddamaa jirti jechuudha namni agartee haadha kaddamu inshallah jazaan isaa jannata rabbiin agartee sababuma isiin agartee haadha isii sana kaddamaa jirtuuf akkasuma immoo agartee ijoollee ofii sanii fi ijoollee haadha abbaan qabne illee kaddamaa jirtuuf guddisaa jirtuuf rabbiin agartee jannata rabbiin isii haa waffaquu bakkee jirtanii hundi keessanuu du'aa godhaa fi rabbiin agartee jannata isiif haa kennuu jenna. Inni biraa akkuma jennee nuti ufaa yaadannuudha ufaa laallu daawwitiidha jireenyi tun daawwitiidha keessatti of laaluu barbaachisaadha garamitti deemaa jirra garamitti nun deemaa jirti of laaluun barbaachisaadha jireenya addunyaa kana keessatti fakkeenyaaf ilmi namaa salaata tokko yeroo salaattu jechuudhaati salaata yeroo salaattu wallaahi dhugaa dubbatu salaata yeroo salaattu maal jedhan ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam salaata yeroo salaattu akka salaanni sun irraa akiratti salaata kan akka yaani hin beektu ka ati sanbira achi tartaa achitti dhaabbattaa waan hin beekneef akka irraa xumuratti salaati jedhan akka agartee salaata kanaan booda salaata biratti akka hin deebinetti niyya akkasii qalbii ta'e keessa fidi akka irraa xumuratti namni agartee waan irraa xumura dalagu san waa agartee niyya qalbii tokkittiin qulqulleessee dalaga waan ta'e akkasii salaati jedhama. Addunyaa kana wada laydoo immoo akka agartee zalaalam jechuun addunyaa kana wada laydoo jechuun keessi ifaa ta'u waan dalaydu kana keessatti akka zalaalam nyaadhatti dalagedhan maaliifuu waan dalaydu kana wayyan maali toltuu dalagi maaliif ka yeroo dheeraa nyaadamee waan toltu yoo hojjette jechuudha. Maaliif wanni ati agartee gaafa akiraa itti siinqeeffatu deemtu waan gaarii haadha dalagatan waan har'a keerii hojjette waan har'a keerii afaaniin dubbatte waan har'a keerii halkaan dalayte waan har'a keerii agartee ijaan dalayte waan har'a keerii agartee mallaqas taatu sadaqattee tiniin dalayte gaafa akiraa itti isii nyaatta malee qallamni biraan jiru achitti wanni achitti fayyadaman toltu har'a asitti dalayte sanatu akiratti si fayyada jechuudha. Maaliifuu yoo agartee waan hojjettu tana akka nama agartee zalaalam itti fayyadamuutti dalagi wanni siin jedheef waan gaarii yoo dalayte ati maaliifuu zalaalam itti fayyadamaa beekteetiin jechuudha. Yeroo dheeraa itti fayyadama jettee jireenya kiyya guutuu achi dhaqee gaafa achi dhaqee sitti fayyadamaa yoo beekte waan gaarii dalayte. Waan agartee karaa hamtuutti nama najajjuu karaa toltuu qofatti nama waamta ofillee karaa toltuu qofarra deemta nama miitu nama agartee namni yoo si biratti miidhame agartee nama miidhame san miidhamaa baafta malee nama miitu jechuudha. Yoo akkasii dalayte waan ni dalayte tuni maaliree keerii kana zalaalamitti isima fayyadamta jechuudhaati agartee. Kanaaf inshaallah agartee nama agartee gorsa kana warroonni agartee namni beekitan hordoftan namni agartee gorsi tun isin dhaqqabdee waliif dabarsaa waliif qooda nasihaa waliif yaada walitti garaan jabaatina ammas irra deebi'ee wanni dhaamu wallaahi namoonni sooshaal miidiyaa kanarratti wal barattanii sagaleedhaan qofa wal beektan akkasittuu har'a osoo wal jaalattan boru agartee sagalima waliitu argaa dadhabdan argaa fi dhageettii warri dadhabdan rabbi sodaadha. Wallahi jedha ammallee immoo namoonni akkanumatti osoma agartee sooshaal miidiyaa kana irratti qilleensuma kana wal barattanii qilleensuma kana walitti mufattanii waliin oodaa jirtan rabbiin isiniif haa dhiisu rabbiif jecha anaa miti kasi quba qabu rabbii keetiif jecha yoo miidhamtellee yoo agartee nama miitee jiraattellee yoo agartee sila
direct kallattiin namicha san nama miite san hin beekta waan ta'eef abuu ana akkatti kana si baddale dhiifama naa godha foon illa yoo jetteen illee umaa wanni sirraa kabajaan sirraa buutu hin jirtu hin xiqqaattu sadarkaan kan keessi baaf dabalama malee yoo ammoo yoo kaanillee ammoo bakkuma jirtutti kamiidhamtes kamiites ani rabbiif jecha dhiisee jedhi rabbiin agartee akkuma rabbiin jedhee agartee meen gaafa agartee guyyaa qiyaamaa gaafa namni hundi rakkatee bakka seenu dhabeetiin hin jedhe koottaa jedhe rabbiin waameetiin warroonni agartee addunyaa irratti dhiifama waliin gootan koottaa dhiifama isiniif godhee jedhe rabbiin gaafa san waamamuu yoo barbaadde aduu san keessaa gara gaaddisaa siqu yoo barbaadde agartee rabbii keetiif jecha nama si miidhellee dhiisi dhiifama godhii fi agartee namnis yoo nama sa dhageessifte homaa rakkoon qabu bareeddudha nama sa dhageessisuu baatte rabbiin agartee keessa kan kee beeka waan ta'eef keessatti illee yoo dhiifteetiin hin jette rabbiin keessa namallee ni arga waan ta'eef akka rabbiin sirraa jaalatutti nama si miidhe fi nama miitellee kamiite dhiifama gaafa kasi miidheetiin hin jedhe dhiisiif si galee haala sin agartee dhiifama waliif godhaa rabbi siniif haa dhiisuu jechuu barbaada kanuma rabbiin agartee hundaafuu rabbi dhiifama nu haa godhu jireenya tana keessatti agartee nama agartee karaa hakka irratti jiraatu rabbi nu haa taasisu inshaallah jireenya tana keessatti rabbiin nama karaa hakka irratti jiraatu rabbi nu haa taasisu nama agartee har'a jiru addunyaa boroof laakiraa nama katimiin tolte rabbi nu haa taasisu wallahi bireenti namni guddaa nama jechuun nama agartee nama itti gal'isaa torte nama akirri tole jechuudha rabbii warra akira tole rabbi nu haa taasisu hundaafuu rabbiin agartee warra jiru ibaada booddee shahadaa rabbi nuuf haa fedhu rabbiin agartee du'a akka malee du'a dafxaa rabbi nurraa haa qabu nagaha nama kasbuun halaaliin kassabatee madhamaatii ofiitiin ka agartee madhamaatii keessaniin gara gara jirtan hundi keessanuu nagayaan nama maatii ofiitiin walitti naannahee nagaa wal argu rabbi isin haa taasisu warra baranaa warra bara hegeree rabbi isiniin haa jedhu warra agartee sanaa hunda sanaa guutuu deebi'u obboleessaa obboleettii teennaa micootanaan hangafee warra agartee lubira darul aakiraa deeman rabbitti araaramu warra jannataa rabbi isaan haa taasisu isiidhaan hangafee fakkaattota akka isii nama warra isaa yaadatu qabullee ka agartee nama yaadatu hin qabnellee rabbiin agartee nama kalimatu laa ilaaha illallah isa dhaqqabde kamiifuu badii isaa irra dabree rabbi dhiifama isaaf godhee rabbi isaa haa araaramu warra jannataa rabbi isaa haa taasisu nu ammoo agartee warra addunyaa tanarra jiru haga addunyaa tanarra jirru nama keerii dalagatee obboleessa ofiitiilleef obboleettii ofiitiilleef keerii yaadee toltutti wal waame hagoo beekturra toltutti wal waame agartee nama tokko agartee dirqama agartee karaa gaarii nama gorsuuf dirqama agartee ati dirqama sheek guddaa ta'uu hin qabdu homa beektu tanarraa homa agartee karaa gaarii agartee hagattii beekturraa waliif dhaamte daawaa jechuun isuma kana agartee gaafa oo agartee daawaa warra gurguddaa qofatu godha jenneetiin hin kadhiifnu taate warri gurguddaan sirriidha daawaan nama waa beekurraa mala garuu nutis anis atis bakkuma jirru tanatti daawaa jechuun waanuma beeynurraa jechuudha kuma xiqqoo beeynu tanarraa yoo waliif qoonne tama beeynu tanammoo yoo itti fayyadamne daawaan hojiirra oola jechuu dandeenya inshaallah rabbiin agartee nunda rabbi nu haa milkeessu warra baranaa warra bara geeraa rabbi nu haa jedhu rabbiin agartee riskii badhoo rabbi nutti galee nagahaan biyya keenyatti badhaamaatii keenyatti biyya keenya sanillee mootummaa nagahaa rabbi nuuf haa godhu biyya nagaa nuuf godhee nagahaan nama biyya ofiitti galu rabbi nu haa taasisu agaluma dhaamsuma kana isiniif dhaamuu barbaade akkasuma immoo agartee gadda agartee nu mudate kana maatii isiitiif isiif rabbi jannata haa kennu maatii isii hundaaf rabbiin obsaa fi jajjabina rabbi haa kennuu fi isin hunduu bakkee jirtanii du'aayii kadhaa fi isinleef du'aayii kadhaa ufillee du'aayii kadhaa maaliif agartee rabbiin gaafa guyyaan namaa dhumatee bakkuma agartee jiranii fi bakkee kamitti bakka ati filatuu hin dandeettu bakka itti duutu bakka agartee hunda kasii filu rabbiin agartee nagahaan biyya teennatti nu galchee ittiin maatii keenya rabbi nagaa wal nu agarsiisuu isiniin jedha kanaaf
sagantaa kiyyaa asumarratti dhaabaa warroonni agartee mana kanaaf haarawaa taatan subscribe like share gochuun akka agartee nu jajjabeessitan sumaanuu immoo viidiyoon tun yoo isinitti tolte akka waliif share gootan kabajaan isin gaafadhaa hundi keessanuu warroonni hordoftoota mana kanaa taatan ulfaadhaa galatoomaa isin jaaladhaa rabbi jecha isin jaaladhaa rabbii bakka jirtanitti nagaa fi rahmata ofii isin irratti haa buusu. Bye bye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Sinin jedha haasaa me keessatti yoo agartee dogoggorri jiraate akka dhiifama Jibrini yaa jalli mushriikii makarraa dhuftanii waan isin naaf ibsaniin barbaadu ani egaa dhaggeeffadhaa yaa